Akkuma isin argitan kana afaan firaashii kararii baay'ee fi aynata baay'eedhaan jira. Fedhii keessaan irratti hundaa'a. Amma carqiin kunniin guutuun isaa gatiin isaa wal fakkaataadha. Sababni isaa gatiin isaa waliif kan madaaluun hin madaaluun. Sababni isaa carqiin kunniin carqii gurguddaa waan ta'eef jechuudha. Argitanii carqii kaawwaniin adda. Akkanattuu isiniif gala jedhee dhiyaata. Akkasuma gatiin isaa illee wal fakkaataadha. Carqiin kunniinii fi carqii kuuwwan gatiin isaa tokko miti. Kuni gatiin isaa addumatti gatiin isaa tokko jechuudha. Carqiin kunniin guutuun isaa gatiin isaa wal fakkaataadha. Kanneen keessa isin barbaadan akkasumatti tole ajajachuun dandeettanii meeshaa obboleettii kennaa viidiyoo kana hanga xumuraatitti ilaalaa isin jira. Akkasumas viidiyoo kana saskiraayib laayik sheer gochuun kan gaafatamaa viidiyoo kun isin fayyada waan ta'eef hanga xumuraatti ilaalaa isin jira. Waa baay'ee irraa hubattan waa baay'ee irraa argattan. Har'a rooba ajaa'ibaa wayii roobaa jira. Sababa sana jecha meeshaa akkatti gadi yaasnee waraabnu dhabne jechuudha. Akkuma isin argartan kana afaa firaashiitii fi akkasuma meeshaa mana keessaa meeshaa tokko tokko obboleettiin teenya qaaliin naabiti jettee binneefii jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana Arabiyaa Majliis illee ajajattee qabdi. Akkasuma biratti firaashii kana liyyuu saalooniidhaaf naa qopheessaa jettee akkuma isin argitan kana qopheessineefii jira jechuudha. Maashaallah rooba ajaa'ibaa roobaa jira jechuudha. Shashamanne sababa sana jecha viidiyoo akkatti waraabnu dhabne mana keessatti isiniif waraabaa jirra jechuudha. Annaaf hubattan jedhee yaada. Warroonni sababa roobaatiin viidiyoon keessan akkatti isiniif waraabu dhabe har'a gammaa viidiyoon keessan gad isin dhiifamini dhiifama isiniin jedha. Roobatu roobaara waan ta'eef gagguuranii ala itti roobuu irra viidiyoo sun hafuu wayyaa jedheeti. Inshallah yeroo mijaa'etti isiniif waraaba isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Shamarka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu isiniin jedha. Hordoftoota Zulaa Maashoo taatan hunduma keessanii fi nagaa fi kabajaa isiniif hawwa isiniin jedha. Akkasuma asumaan viidiyoo kiyya kana mee saskiraayib laayik sheer naa godha. Viidiyoon kiyya kun akkanaan lallamuuf na gargaaraa isiniin jedha. Yeroo hundaayyuu isin gaafadhaa hin beeka warroonni haggamaa jechuudha. Akkaan guddadhuuf akkaan bootaa guddaa gahuuf hawwitanii viidiyoo kiyya kana laalaa na jajjabeessitanii yoo namooyyuu guyyaa takka badu keessaan dhufan na jajjabeessitan hunda keessaniyyuu isin jaaladha. Rabbi umrii keessan isin haa dheeressu isiniin jedha. Warroonni ajajachuu barbaadda meeshaa fanniin jira. Meeshaa oriijinaalii ta'ee meeshaa kwaalitii isiniif hojjannaa koottaa isiniin jedha. Warri Arabiyaa Majliisiin gatiin isaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Warri amma booda jechuu danillee gatiin isaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Gatiin isaa jechuudha Arabiyaa Majliisii warri ganaa ajajatanii lafarra harkistan ajajadhaa isiniin jedha. Ka ajajattan maashaallah carra qabeeyyiidha isini. Asumaan yaasaa isin dheeresseef naaf folchaa isiniin jedha. Firaashiin kun firaasha afurii fi tiraasii 12 fi beef tiraasii akkuma isin argartan kana beef tiraasii ofirraa qabu jechuudha. Beef tiraasii 6 jechuudha. Obboleettii teennaa qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Isin illee jaalattan keessan na dubbisuun irraanfatinaa isiniin jedha. Carqii kanaan ta'e jechuudha. Carqii kanaan ta'e karariin isaa buleen hin jira, magaalli hin jira, diimaan hin jira, karariin hin jirreyyuu inumaa hin jiru jechuudha. Kararii isin feetantu jira jechuudha. Namoonni kararii akkasii sanniin illee feetanii koottaatii ajajadhaa isiniin jedha. Karariin hundumatu jira jechuudha. Karariin isin barbaadan guutuutu jira jechuudha. Namni kararii ajaa'ibaa kanneen feetanii keessaan koottaa ajajadhaa isiniin jedha. Ka isin qabdu jechuudha. Firaashii qofa osoo hin taane meeshaa mana keessaa illee qabdi, firiijii qabdi, akkasuma oovinii qabdi. Maashaallah firiijiin isin illee akkuma isin argitan kan firiijii ajaa'ibaa firiijii bareedaa qabdi. Oovinii qabdi, feermuuzii qabdi, akkasuma sarvisii warqammaa qabdi, jabana aananii waa hedduu akkasuma kidaanii feermuuzii jechuudha. Akkuma isin argartan kana meeshaalee akkana qabdi, waatraa daabboo qabdi. Akkuma isin argitan kana firiijiin kun gatiin isaa meeqa jechuun keessaniin oolu gatiin firiijii kanaa jechuudha birrii 47,500 jechuudha. Namoonni ajajachuu barbaadan itti aansee sarvisii warqammaa kana birrii 5,000 jechuudha. Akkuma isin argartan kana itti aansee jabana aananiiti. Jabana aananii illee akkuma isin argitan kana birrii 7,500 viidiyoo nama na waraabuun qabu ofii of waraabaa jira isiniin jedha. Akkuma isin argartan kana viidiyoo kana ofii of waraabaa jira. Namni nama waraabuu kaameraamaaniin kiyyaa waan hin jirreefi akkasuma itti aansee feermuuzii warqammaa kana birrii 7,000 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadanii saanii feermuuzii kana birrii 5,000 akkasuma ammoo baatiraa daabbooti birrii 18,000 jechuudha. Meeshaalee isii kanneen jechuudha. Sofraadha, sofraa nyaataatii fi kabunaa walirratti birrii 1,300 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadanii oovinii kana jechuudha. Birrii 13,000 jechuudha. Itti aansee akkasuma manusaa kan juusiiti jechuudha. Birrii 6,000 jechuudha. Namoonni barbaadanii meeshaalee kanneen
waluma dura duuban ajajachuu hin dandeettan isinin jedha maashaallah meeshaaleen isii kunniin jechuudha akkuma isin argitan kana jabanattiin xiqqishuun tunillee birrii 2,200 jechuudha akkuma isin argitanii taansee maandajaa kana birrii 5,500 akkasuma immoo meeshaaleen isin argitan kanneen jechuudha maashaallah meeshaa babbareedaa qabdi meeshaa tokko jechuudha meeshaalee babbareedduu bitatteerti kana qofaa miti kaayattee itti dabalatti jechuudha kaayattee yeroo takkatti itti bitattee ittiin waan hin dandeenyee fi kaayataa kiraayii jala itti bitatte jechuudha gingilchaadhaa birrii 900 jechuudha namoonni barbaadanii meeshaalee kanaa kanneen jechuudha bakka takka namoonni bitachuun isinitti ulfaate kiraayii kaayattanii irratti daddabalachuu hin dandeettan isinin jedha baatiidhaan yookaan ji'aan waan isin barbaachise jala bitachuu hin dandeettanii bakka takka bituun nutti ulfaate warroonni jettan hundi keessanuyyuu jechuudha. Meeshaaleen isii akkan fakkaataa televiziyooniidhaan dhiifama suuraatiin dagadhe birrii 37,500 meeshaa isaa guutuu wajjin abbaa 43 jechuudha maashaallah televiziyoonii ajaa'ibaa diishii isaa qabatee elee isaa guddicha qabatee deekii oriijinaaliidhaan meeshaaleen isaa hundi meeshaa kwaalitiidhaan jechuudha akkuma isin argitan kana televiziyoonii guddaa ta'ee birrii 37,500 jechuudha. Asitti ammallee gara firaashiitti yoo isin deebisa jechuudha firaashii kana irratti waa baay'ee wanti dubbadhutu jiraayyuu firaashiin hunduu gatiin isaa tokko miti gatiin isaa hunduu garagara jechuudha maaliif akkuma carqiin isaa wal caaluun gatiin isaallee wal caala akkasuma carqiin ispoonjii gara firaashiin ispoonjii gara keessaallee darajaa qaba jechuudha inni kun abbaa firaashiin tokkochi birrii 3,000 hiite jechuudha abbaa firaashiin tokkochi birrii 3,000 carqiin firaashiillee gatiin isaa dabalee jira jechuudha kanaan kun gatiin isaa sijjammar ol ka'aadha kana malee kuniyyuu gatiin isaa dabalee jira jechuudha warroonni carqii firaashii jechuu heddan ta'ee meeshaa mana keessaa ta'ee gatiin isaa dhaabbataa miti gatiin isaa baay'ee dabalaa jira waan ta'eef namoonni jechuu barbaadan osoo ajajattanii kaayattanii irra isinii fooyya jechuudha kan maatii qabdan maatii bira kan maatii hin qabne abbaa bira bitattan san irratti karaa osoo kaayattanii baay'ee isin fayyada jechuudha carqiin firaashii gatiin isaa baay'ee dabalaa jira amma fakkeenyaaf carqiin firaashii kun kan gubbarraa kun carqiin isaa bichaan jechuudha carqiin firaashii gubbarraa kun carqiin isaa bichaan kararii diimaa bubbulee sana yoo ta'e fireen tokkochi 1,000 fi birrii 400 jechuudha isa kana yoo ta'e ammoo 1,000 fi birrii 500 jechuudha carqiin bichaan 1,000 fi 500 jechuudha namoonni barbaadanii ajajadhaa isiniin jedha akkas jechuudha carqiin hunduu gatiin isaa tokko miti firaashiin amma ka'an bite kun firaashii oriijinaali haga waggaa 5 hooma takka achirraa hin sochaane jechuudha kan mana kiyyatti ofiitti fayyadamu carqiin firaashiin kan 2,000 fooyillee jira kan 1,000 fooyituu hin jira jechuudha darajaa qaba saskiraayib laayik sheer godha.